buusinaadha jettee sabaa sablammii walittiin buusinaa warri jetteeni namoota gartee waa'ee nasiyaa gaafatu warra achi sibira jirurraa kaasee hanga gubbaatti warra jiru jechuudha warra biyya keessaas biyya biraatii warra jiru guutuudha sabaa sablammii kan walitti buutu erga namni ajjeefame booda haqa isii gaafachuudha moo namoota isii ajjeefame okay diinaawul laala asirratti sammuu tasgabboyteen qalbii tasgabboytee yoo kadhaggeeffannu taate sabaa sablammoota wali buusuun mirga gaafachuudhaaf mirga nam takkaa gaafachuudhaaf nama wajjeenee osoo hin taane tasgabbiidhaan akkumaan arreefuun tana dubbadheetti tasgabbiidhaan waan barbaachisu hundaa'u bulchiinsa keenya namoota qaama dhimmi ilaallatu gaafachuu ni dandeenya. Sabaa sabnoota walitti buusuu garuutu akkanatti gaarii miti jechuma an biyyi teenya dirreedhaan biyya jeequmsaa akka hin taane nagayaan akka wanni nuti nama bobbohee galu lubbuun nam takkaa akka waa takka hin taane nama jaalatu keessaa tokko waan hin ta'eef kanuma kan hin jee'u barbaade. Egaa fi kiyyallee ni faa shaarroo kiyyaa erga namni ajjeefame booda haqa namaa gaafachuutu sabaa walitti buusuudha moo nama magaalaa san keessa nama namnummaa lubbuun namaatu takka bahuu hin qabdu namni amma gaafsan rakkina kana uume qaama mootummaati. Hanga dandeenyutti qaamni mootummaa keessa namoonni jiranis akka sabaa fi sablammoonni walitti hin buuneef san. Hayyee taate sabaa sablammoonni ammaan tana gaa haala amma jiru kanatti walitti ni bu'amoo walitti hin bu'ettee yaaddo wantiin kana si gaafadhee fi Michoo san qaama biraatu ajjeese jettee qaamni ajjeesan hanqa ammaatti qoratamee ifan baanee baatii sadii keessa jirra. Haala amma jiru kanarree sabaa sablammoonni walitti hin bu'u. Yaaddoon takka sodaan ati gama kanaan qabdu maali? Obboleessa kiyya diinaa ol. Gaafii mootummaa gaafachuu qabdu na gaafatte. Anama booda waa'ee artii na gaafadhu sa'ee kiyya. Ani waan dubbachuu laali waan maati jettira dhaabbadheetiin siin jee sabaa sablammoota gaafii walitti hin buusinaa waan jette amma micoon ajjeefamtee micoo namni ajjeesee gartee biyyee jala buuse tana haqasii gaafachuun sabaa sablammoota walitti buusuudha shorti dhiyoo kee. Dhimma isii gaafachuun akkamiin walitti buusuudha nutu gaafachuu jirra. Nutu gaafachuu jirra bar. Viidiyoo irratti akkas jettee bar viidiyoo irratti. Isaa waan biraati amma laal waan laal diinaa ol waan ati hin beekne jira. An amma hawaasaaf kana dubbachuu hin barbaanne. Tanaafuu ani mirga isii gaafachuu yoomiyyuu taanaan nuti illee jee barreeffuun tana hanga dhumaatti wajjin jirraa isaanii wajjin. An abbaa nasihaatiif ilma har'arraa eegalee quba qabadha. Ilma waan barbaachisu hunda cinaa dhaabbadhee an tanaan duraas obboleettii isiidhaa rahmaa bilbila kannee fi bakka barbaachisu si wajjin hin deema. Hanga xumuraatti isinii wajjin tura hanga wanni dhimmi isii kun goola bonutti isinii wajjin hin jira jechuu kiyya isiirraa mirkaneeffachuu ni dandeessaa jechuudha. Tanaafuu obboleessa kiyya akkasiin naa hubadhu. Ayyee shaarroo kiyyaanii gaafii na si gaafachaa jiru ammallee irra deebiitiin si ibsa. Waan ati viidiyoo irratti dubbattee fi yaada hawaasni kaasu qofaan si gaafachaa jiran gaafii dhuunfaa kiyyaa waan na fakkaate takka keessan gooneen qaammaatti. Hanga xumuraatti keessaan godha jee yaadu. Meebii bakka takka takkatti bakka ifaatiin goonenitti qofa ittiin daddabalee tumaan si ibsee akka deebistus godha. Ayyee tabiraa yeroo gabaabaa booda oduu gammachiisaadhaan gabbahuu deemnaa dhimma nasiyaa irratti. Miyuut taatee jirta. Irra bilbila miyoo soorii. Irratti hin bilbilinaa jira keenya. Irratti bilbilamaa jira. Ayyee shaarroo deebitee? Tole diinaa ol haasawaa gaafii gaafuma ammaree Hussein dhaabbateetti si gaafadhe oduu gammachiisaa dhiheenyatti dhagahuudhaaf oduu gammachiisaa yoo rabbi jee bulchiinsi Dirreedawaa isaaniif waada galee jira. So baallama qabatee jira jechuudha. Baallama san keessatti waan gaariitu jira waan jedhu abdii guddaa waan hin qabuuf oduu gammachiisaan asbaanaan jeemi gaafuma asbaanee dhageessa diinaa ol xiyyaamman tanaan kamittiin dubbadha. Ayyee kuni oduu gammachiisaa dheetteen yaadda baallama qabuun gaafa micoon jalqaba ajjeefamte. Baallama miti baallama irratti wanni godhamu deemuu baanaa bara. Let me finish. Gaafii haasifatu. Gaafa jalqaba gartee isiin ajjeefamte hooggantoonni hundi qaamaa maatii bira deemanii achitti dubbisanii turanii wanti gartee hojjetame kun nullee nu gaddisee jira. Torbaan takka moo lama qofa nu kannaadhaa jaaniitiin biraa deemanii
achiin booda guyyaatti aanullee dhimma sana irratti baallamni biraa qabame kuni baallamni baallama sadaffaadha jechuudha akka faamiliin nasiyaa himtutti. Baallamni kun oduu gammachiisaadha jettee yaadda shaarmaarkii. An baallamni sira bilbilamee jira. Ittiin bilbilina dhiisaa jira kan ittiin bilbilina. Ittiin bilbilina dhiisaa ani waan hin gaafadhu hoggaan fixadhe booda akkas carraallee isiniif ilaalla. dhiifama gaa dhimma fardii waan ta'eef kunis kan inni haasoo jirus farduma sila firraa cufu malee waan hin ta'u beete dhiifama bilisa kiyya. Nama kumaaf. Oduu gammachiisaa baallaman baanu ani baallamni oduuf gammachiisaa miti. Laal diinaawol dubbiin dubbii siyaasaati beektaa wanni guddaan namni har'aan tana rakkoo guddaa kana uume liyyuu hailii naannoo Somaaleeti. Liyyuu hailii naannoo Somaalee immoo kan gaafachuu danda'u federaala akkasumas deebiiti akka gaa hubannoo qabnutti bulchiinsi dirreedhaa immoo yoo federaalii hin gaafanneef seeraaf dhiyeessee bifa saniin kan ittiin deemu jechuudha. Tanaaf kuni dhimma siyaasaati diinaawol kiyya. Ani oduu gammachiisaa kan hin jee waan gaariitu as deema jechumaa fi beektaa waan gaarii bilbila hoggaa asirratti bilbilame numa cufi rakkoon qabu numa cufi. Amma unu bakka amma cufu eegalee sin jira. Kanuma asiin silaalaa jiru beektaa achii sirratti dawwala namni kan jechuun akka itti yaadu siif hin galtu silaa hanqaa ta'e obsu qaba ammaa yoo jalaa kaas ta'e asirraa baataati wayii si himuu barbaada akkasin namaa marii namni asirraa si baasee namaa si dhageeffachaa jira waan taateef cufi irratti bakka kanatti laa shaarroo kiyyaa akkaataan yeroo sanatti dubbachaa turteetu jira laalamma viidiyootu jira atillee ni beektaa. Amma diinaawol yaa obboleessa kiyya waan takkaan siimaa miti waan takkaan siimaa miti. Wanni ammaan kana nuti asirra dhaabbannee haasa'u jirru maali? Dongora guyyaa sanii irratti ani mootummaatii miti. Mootummaatii miti. Wanni ati beekuu qabdu an hawaasaati akkasuma akkasii miti. Waan dheengadda uumame san uummata Oromoo dhiifamaan gaafachuu barbaada. Akkaataan ani itti dubbadhe dogongora. Jecha safuun dubbadhe jechi safuun sun hundinuu allafat dubbadhe hin beeku. Tanaafuu rabbi jecha uummanni Oromoo dhiifama naaf haa godhu. Khana gaafiin tiyya bakka wanni jechuu barbaade wanni an miidiyaa irra dubbachuu barbaadu diinaawol kanuma qofa jechuudha. Gaafi biraa mootummaa gaafata diinaawol. Lakki diinaawol kana booda mootummaa gaafadhu an uummata Oromoo dhiifamaan gaafadhu. Haasa'u makee qofa irra dhaabbaddeetti malee hanqa ammaa ta'u. Bara haasa'u kiyya irra dhaabbattee haasa'uun kiyya gaafsa likkitti hin dubbanne dogongoraan jee miti. Dhiifama naa godhaa uummata kiyya. Haasa'uun keessan gaamma shaarroo kiyyoo dogongora ta'e namni danuun si dhageeffatu kun dhiifama hoggaa nama gaafattu yaada keessan kiliir gooteeti. Dhiifama nama gaafatta malee yaada kee osoo kiliir godhin dhiifama namni siif godhulleen waan jiru natti fakkaatu qayyatte. Yaada kiyya bar kiliir godhee bar diinaawol yaada kiyya kiliir godhee bar obboleessa kiyya maal jeetiin godhe ani wanni niin dubbachuu barbaade achirratti odeeffannoo gahaa qabaannee haa dubbannu waan jiruuf an nuti odeeffannoo qabnaa sanumaan jechuu barbaade akkaataan itti ibse immoo dogongora ture. Kanaafuu uummanni Oromootis faamiliin Nasiyaatis hundi isaanii rabbiif jecha dhiifama naaf haa godhan an ilma isaaniiti. Kanaafuu balleesseetiin jira rabbiif jecha ammas irra deebi'ee dhiifama ani isaaniin jaa atillee obboleessa kiyya kanarra xiqqaa dhiifama. Dhiifama ani tagama kiyyaa gartee waan hawaasni qabuun qaba yoo hawaasni keenya dhiifama sii godhe anillee dhiifama sumaafiin godha wanti addaa hamtuun anaasiitu jirtu hin jirtu waanuma hawaasni dhagee ammallee waanuma guyyisan teerraayin si gaafachaa jira malee waan san duuba jiru takkallee si gaafachaa hin jiru shaarroo kiyyaa. Ammoo hawaasa keenya nama kumaa fi 700 kaazela taa'ee dhageeffatu kana gartee suuta tasgabbiidhaan waan namni alaa bilbilaan si bilbilee siin joofe kana dhiistee gama siyaasaa keessallee seenuu baattee anillee gaafii siyaasaa sin gaafadhu atillee gaafii siyaasaa keessan seenin waan ammoo hawaasni kun sirraa fadhu waan innan si gaafadhu abdiilee takka ifa godhaaf yoo deemte namni kun si hubata nama kumaa fi 700 ilaalaa jira waan taateef. Akkasitti waan hubatte bareedaadha. Ayyee tawaayee oduu gammachiisaadha. Wanti ati addatti beektu hin jiru garuu akka irratti hojjetamaa jiru akka beellamni jiru quba qabda. Wanti addaa wanti ani hin beekne taate beektu jira san keessa jechuudha. Ta'in hin beeku hin jiru waan gaariin akka jiru nu dhagee. Wanni san maal naan jeen ammas. Taate isirraa dhaabee siin hin jiru taate shaarroo. Dheengadda micoodhaa wajjin hoggaa asoitu achirratti jechuudha. Waa darbattee turte wanti darbatte san nama hedduu biratti muufii uumtee turte. Arraba biraan baanu. Nan lakkaa'u jira osoo wanti maaliif gaddeebimanne. Afi aanin sirra isaa maachiin godhaaf. Walakkaloo
maatiin titti hotu deebi'oo ayyee dantee jira nara lakkaa'ee dhiifama. Miciyoo achirratti hoggaa waa lafaan deddeeffattan gabaree badawee. Jecha bareedaa miti. Jecha gaarii miti kan inni jechi sanis safuudha balleessi sanis obboleessa kiyya dhiifama. Gabaree badawoo hoggaa jettuun achirratti hawaasni keenya nuti hundi gabareedha. Hawaasa bal'aa haadha abbaa keenya shaarmaarkeen akkamitti itti qoosa akkamitti hojii isaanii jireenya isaanii arraba godhee akkamitti arrabsichaa turanii gabareen arraba shaarmaarkee. Wallaahi arrabaa miti. Balleesseetiin jira obboleessa kiyya diinaawol. Uummanni yeroo kanarratti dhiifama akkanaa godhu boo. Silaa'u garaan ittiin jabaatanii dhiifamaan jaan. Ayyee taate ayyeta biraati tanuma tanaa wajjin wal fakkaattu waan lamaatu jira gartee waliin jireenya hawaasa keenya magaalaa Dirreedawaa keessattuu shabaabbota dargaggoota jidduu jechoota lamaa jira. Jecha san atillee gartee akka dargaggeessa magaalaa sanii kadhalataa tokkotti walumaa keessa jirtanii jecha waxanii fi maxxee jechuutu jira. Jechi sanii waxanii kajuu kun maalirraa ka'ee maxxee kajuu kun maalirraa ka'ee shaarroo kuyyaati gaa sirri keessa beeyta. Ifiifillee bulchitoota keessa. Kuni maal seete kunilleen wanni akkanaa kun yoo rabbi jee nisirraa wajeeti yaada waxanii gisee jaan ijoollee achi keessa dhalattee jechuudha. Maxxee jechuun kan dhufee jaama. Akkas jaaniiti kana haasawan beeyte. Tanaafuu nuti gaa warri Dirreedawaadha. Kan Dirreedawaa keessa dhalate. Ammaatis ijoolluma Dirreedawaatii miti. Dirreedawaa keessa dhalatte. Tanaafuu ati amma waxanii siin jaan. Kaachirraa dhufe immoo maxxee jaanii. Kanaafuu wanni kun yoo rabbi jee nisirraa kunis gaa kun ammas yaada namni tokko waan kana seriously gartee hoggaan kaasu waan hin kaaseef hin qaba. Maqaa maxxeetii fi maqaa waxanii kanaan ijoollonni keenya magaalaa san keessaa hoggaa puush ta'an hoggaa dhiibamaniitu mul'ata. Keessattuu rogaa aartii fi jireenyaati waan takka takka wajjin wal qabate. Waxanii namni ja'amuu fedhu dabuu birraa haa dhufu ijoollee Hayilamaariyaam Looyizii harka guuree magaalaan naqesan illee haa taatu. Sawwaxanii jaamtii ijoolleen haramaatii fi qarsaa achuma kombolchiraa dhufte maxxee taateeti mul'atti. Ilaalchisan sirriidha. Sirrii miti lakkii. Ayyee namoota biraatiif illee akka fakkeenya ta'u. Aya kun kana asmaan bira dabra. Bakka takka waan takkaa jira viidiyoo takkaan dhageeffadhe shaarmaarkee kiyya. Viidiyoo takkaan dhageeffadhe viidiyoo irratti gartee akka jettu kanaan dura ati shaarmaarkee kabajamoo kantiibaa keenyaa fi Ibrahim Yusuf illee akka walitti naquuf nagorsaa turte. Sigalee amma hoo akkamitti kanaan deebitaa jette viidiyoon san. Eenyu jaa? Viidiyoo saniin asirra fidamoo wanti san ni jirti moo jirti? Ahaa waan namni biraa waan ijoosan moo? Namaatti dubbate ture. Viidiyoon sanii. Ayiduuba an jecha akkanaa jeen beeku. An jecha akkanaa jeen beeku an nama bulchiinsa keenya tuqu hin barbaadu fuula duraaf illee hin barbaadu maaliif rabbii gaditti mootummaadha. Tanaafuu mootummaa keenya jabeeffachuu qabna har'aas barus akkas jeetiin amanaa jiru. Ati isiidhaan jettee moo hin jenne jecha san? Aboo an jecha akkanaa fuula duraaf illee namaan hin jiru. Wallaahi wabillahi. Fuula duraaf illee namaan hin jiru. Viidiyootu jira gaa viidiyoo tana haa dhageeffatanii mee isaa illee murteessanii qabeetare. Akkas naan jettee bakka isin jettu. Hay mee viidiyoo eenyu kajoo eenyu joo mee naa himee anuu nagarree. Ayyaa afi neetworkii kiyyaa. Viidiyoon tuni sooshaal miidiyaa irra gadhiifamtee daqiiqaa muraasa keessatti viidiyoon tuni irraa kaafamte osoo hin dhaabbatin jechuudha. Mee kun shira kun shira haasawa shiraati. Wallahi shirri waanuma qabatama jiru. No haasawa shiraati wallahi qabatama jiru. Haya waanuma qabatama jiru mee dhageeffadha. Taabi shirriya taabi. Gaafa Dirreedawaati. Maaliif maaskii taa kat godha shirriin nama yaadda. Haya shirriin nama yaadda. Mee hafixattu. Taabi ati madhiiraati rabbii olaantummaa siyaa kan yoo fedhe. Naa lammaan sana dhaga'i nama akkana jee dubbatu kana dhuguma rabbii jeeti kara keessaatiin seeni gaafadhu. Wallahi wabillahi naasawa akkana takkaa jeeti sin beeku. Ni jirti asirra Wallahi wabillahi diinaa ol jeen beeku. Kunoo bakka tana aadaa takkaa jeen beeku haa diinaa ol. Hay an takkaa jeen beeku haasawa akkana. Fuula duraaf illee hin jiru. Hooggantoota keenya jabeeffachuu qabna gisee hunda. Akkas kan akkasin naa hubadhu. Okay, ye. Ba kana gaa viidiyootu jira waan taateef
ani waan qabatama فيديو خجرو أنا أجي بر فيديو جلقزي بر أنا أجي لا لقزيني في دلقة دليدو ربي سودان شاد لقي ما أعرف جنان بروا تسندو تابيتي قافو أبري خسيوج سينو زغنت أما يدليدو هجي خيتي سيوج سينا فيديو جلقزي تو فيديو أني أبلو دانا كنا قولي جو فيديو نكس جوسني بر فيديو لما ديت بدمالي شرمان كيجي يتشكل دينا ربي سودان دومالي أبري برو خسيوج سينو هجي خيتي بيخ ani beekhi ifiiti yaajechuutti hin jiru beekhi waan jiru moo si gaafachuu ifii keetiif amma gaalaalati jira viidiyoo jira gisee tubar akkaana waan hin jeegoru jirta akkana jee kana lakki akkasii miti diinaa lakki akkasii miti laal wanni beekuu qabdu diinaa bar amma isiin ni jette malee anaa jeeni isiidhaan giseen an jau viidiyoon ni jira anis hin jenne gaa anis amma akka joornaalistii tokkotti waan hin dhagee adda baafachuudhaaf si gaafachuu viidiyoo jira jettee bar viidiyoo jira giseen jettu ana kaan viidiyoodhaan dhaabbadhee isiidhaan jee akkas fakkeessu jirtaami no akkasii miti nama kana gaafii kana laala gaafii kuni gaafiillee sirraan eeggamne irra utaale obboleessa sirraan eeggamu gaafiin akkana waan addaan naaf hin bahin gaafachuun ana abbaa badiina goisu waan biraa waan takka wanti yaadni no viidiyoo jireettee bar ana akka abbaa badiina godhu jirtaa bar sirrii diinaa wal haya gama biraatiin ammallee waan kanaa wajjin wal qabatu Sharmarkeen magaalaa san keessatti gartee namoota isatti dubbataniis tahee ijoollee magaalaa san keessa jirtu namni siyaasaadhaan basaasaa jiru isa viidiyoo itti jira viidiyoo makkanaa kana namni kas jiru kunillee namoota masa dhiyaatan kana wanti kun ni jirti moo hin jirtu ayyee. Diinaa ol jetteetti fi haasoo fudhatama hin qabne kana naaseen ka gaafii akkanaa akkamiin na gaafataa gaafii akkanaa ani mootummaadha moo maali mee kan hin godhuu danda'u. Ammoo gaafii akkanaa gaafachuu illee sirraan eegamu diinaa akkana dhuunfaa tokkotti waa'ee nasi gaafadhu ni jirti hin jirtu ni jirti ni jirti sanuma malee wanti qabdu maana gaafataan hin ta'u waan akkanaa kun hojii jetteettiidhaan akkamitti waan akkanaa godha kan hawaasaaf daawwitii taamoo an hawaasaaf daawwitii taa hawaasa barsiisaa akkamitti waan akkanaa godha diinaa awwa rabbi suna beeytumo godhuu jetteetuma gartee yoo gabaastelle bareedaa an godhu waan akkanaa wallaahi laazim an nama azaabarraa kara jannataa nama naquu barobboleessa yoo soo beeytumo No. Harbi biraatti nu duraa foolichiin godhanii ani waan hin gartee arkee waan hin dhagee siin gaafadhaati immoo jiraate hin jirtu manaan jettaan masoo malee. Siin jirtu siin jeesaa eebaqiyya. Inni akkana nuti warra suhaaba dalagachuudhaan salfii duraa jirru. Taatee hayyee amma akka waliigalaatti gartee